Akkuma beekamu yeroo ammaa kana barattoonni baay'een elementarii irraa qabanii haga yuunivarsiitii jiran ganna kana boqonnaadhaaf gara maatii isaanii deebi'uun ni beekama. Gariin sooshaal miidiyaa garaagaraa iskrool gochuudhaan, gariin ammoo hojii kana dura maatii biratti hoo deebi'an hojjetaa turan hojjechuudhaan ganna kana dabarsu. Haa ta'uuti garuu gaafiin kiyya inni guddaan ganni kun wantoota amma jenne kanaan erga darbanii booda jireenya keessan irratti vaaliyuun isin aad gootan maalidha kan jedhu. Viidiyoo kana keessatti akkamitti wantoota torba gurguddoo yoo haalaan fayyadamtan jireenya keessan boriitiif wabii ta'uu akkasumas jireenya keessan wantoota jijjiiruu danda'an argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisaa. Haga dhumaatti na faana ta'a. Chaanalii kanaaf namoonni haaraa taatan Abdii Teekiin jedhama. Barnoota barsiisoo akka kanaa YouTube chaanalii kanarratti gadhiisaa. Subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Inni jalqabaa wantoota haaraa barachuudha. Akkuma beekamu addunyaan yeroo ammaa kana namoota hojii barbaadan osoo hin taane namoota dandeettii akkasumas immoo ogummaa garaagaraa qaban barbaaddi. Kana jechuun kiyya yeroo ganna kana yoo xiqqaate waan tokko irratti filattanii ogummaa barachuun isin barbaachisa jechuudha. Viidiyoo editingii haa ta'u, graphics design haa ta'u, artificial intelligence tools haa ta'u, programmingii garaagaraa irratti ogummaa qabaachuu isin barbaachisa jechuudha. Kanaaf yeroo gannaa kana wantoota amma isiniin jedhe kana keessaa waan tokko irratti ogummaa yoo horattan bor jireenya keessan keessatti wabii isinii ta'uu ni danda'a jechuudha. Wantoonni kun ogummaawwan barbaachisoo yeroo ammaa kana teeknooloojiidhaan wal qabatee bakka baay'eetti barbaadamaadha jechuudha. Kanaaf ogummaa kana irratti hoo xiqqaate ganna kana tokko barachuun si barbaachisaa jechuudha. Inni lammaffaan hojiilee xixiqqaa galiis akkasumas immoo ekspiriyaansii isinii ta'uu jalqabuu isin barbaachisa. Kana hoo jennu ganni kun yoo xiqqaate ji'a 3 sanaa ol of keessaa qaba. Barnootatti deebi'uudhaan dura hoo xiqqaate wantoota nama isiniin jedhe kana viidiyoo editingii haa ta'u, graphics designiidhaan haga ta'e hubannoo hoo qabaattan namoota content creator ta'anii sooshaal miidiyaa irratti biraandii mataa isaaniitiin hojjechaa jiraniif graphics design akkasumas viidiyoo editingii hojjechuudhaan mallaqa argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanarraa kan hafe hojiiwwan baay'een mallaqa guddaa hin barbaachisne garuu hojjetanii galii argachuu akkasumas immoo muuxannoo jireenyaa irraa argachuu dandeessan baay'een waan jiraniif kanarratti xiyyeeffachuun isin barbaachisaa jechuudha. Inni sadaffaan kitaabolee garaagaraa dubbisuu isin barbaachisa. Kana hoo jennu ganni kun yeroo murteessaa fi yeroo qaaliidha. Jireenya keenya irraa yeroo hir'atudha waan ta'eef yeroo qabnu kana yeroo boqonnaadhaa qabnu kana keessatti kitaabolee garaagaraa kitaabolee namoonni milkaa'oon barreessan adeemsa kamii fi chaalenjiiwwan jiru akkaataa milkaa'inaa barreessan fiikshiniiwwan garaagaraa akkasumas kitaabolee saayikooloojii garaagaraa dubbisuudhaan dandeettii keessan akkasumas immoo yaada keessan bal'ifachuu danda'uu qabdu jechuudha. Haalli kun ijaarama sammuu keessanii guyyaa har'aa irraa achi jiru borii keessaniif galaa isiniif ta'a waan ta'eef har'a waa hubachuun kitaaba tokkoo fi sanaa ol dubbisuun dandeettii waa irratti qabdan gabbifachuu keessan dabalaa adeemaa jechuudha. Inni arfaffaan hojii fedhii keetii adda baafachuu danda'uu qabda. Kana hoo jennu akkuma beekamu biyya keenya keessatti wanni bartee ta'e namoonni higher education irraa akkasumas yuunivarsiitii irraa eebbifamanii yoo ba'an ogummaa barnoota san ittiin baratan sanaan dirqama qacaramanii hojjechuun akka dirqamaatti taa'eeti kan jiru. Haalli kun garuu namoonni baay'een fedhii keessa isaan waan dandeettii isaan itti qaban sana dagatanii kallattiidhumaan sartifikeettii gama saniin argatan sana irratti xiyyeeffannoo akka godhan taasisee jira. Haa ta'uuti garuu isin fedhii keessan adda baafachuu danda'uu qabdan. Maalan danda'a? Maal irratti dandeettii qaba? Fedhiin ana keessa jiru maal hojjechuudhaaf fedhii qaba waan jedhu san amma adda baafachuu danda'uu qabdu jechuudha. Yeroon kun yeroo itti wantoota kana murteessitan borii keessaniif karaa qajeelloo tolfachuu dandeessanidha jechuudha. Inni shanaffaan qaama keessan irratti hojjechuu danda'uu qabdan. Kana hoo jennu namni hoo taa'u dandeettiin yookaan immoo akkasumas immoo hammi yaaduu isaa dabalaa hin deemu jechuudha. Kanaaf namni qaama ofiitti irratti hojjetu ispoortiiwwan sasalphoo akkasumas workaawutiiwwan sasalphoo puushaappii fiigicha salphaa fi kan kana fakkaatan yoo hojjete hammi qaamni namaa cimaa deemu jabaataa deemu sammuun namaallee cimaa deema jechuudha. Haalli kun ammoo deebi'ee dandeettiin waa yaaduu keessanii dandeettiin waa kireet gochuu keessanii dabalaa akka deemu isin godha jechuudha. Kanaaf ispoortii hojjechuun qaama keessan irratti hojjechuun borii keessan wantoota yaaddan irratti namoota
waa murteessuu danda'an akka taatan isin taasisa jechuudha. Inni ja'affaan neetworkii ijaarrachuudha. Egaa neetworkii ijaarrachuu hoo jennu yeroo ammaa kana akkuma beekamu karaa kamiinuu haa ta'u ogummaa qabaniin kamiinuu hojii argachuudhaaf hojii garaagaraa hojjechuudhaaf neetworkiin ni barbaachisa. Namootaan walitti dhufeenya horachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hojii baay'een addunyaa kana irratti argamu karaa namootaatiin waan ta'eef, promooshinii namootaatiin waan ta'eef, rikomendeeshinii namoonni godhanii waan ta'eef namoota milkaa'oo garaagaraa hordofuun akkasumas immoo koominiitii garaagaraa iddoo hojimaanni garaagaraa vooluntarii sarvisiin itti kennamu hundatti argamuudhaan namoota wajjin walitti dhufeenya uumuun barbaachisaadha jechuudha. Haalli sun borii keessan toota jireenya keessaniif barbaachisan hojimaata garaagaraatiin haa ta'u ogummaa qabdaniin waa hojjettanii akka galtanii fi namoonni isin wajjin ooltan namoonni isin wajjin rileeshinii qabdan murteessoodha jechuudha. Kanaaf neetworkii ijaarrachuun yeroo gannaa kana isin barbaachisa waan ta'eef namootaan walitti dhufeenya eebbifachuu danda'uu qabdu jechuudha. Inni torbaffaa fi inni dhumaa egaan dhimma yeroo kabajuuti. Egaa yeroo kabajuu hoo jennu yeroon amma jiru kun waan deebi'ee dhufu miti. Ganni amma keessa jirru kun ganna deebi'ee hin dhufne bara dhufu kan deebinee hin argannedha jechuudha. Kanaaf ganna kana keessatti maal hojjechuun qaba? Maal milkeessuun qaba? Maal irratti yoon hojjedhen borii koof waa lafa kaa'uu danda'a kan jedhu irratti xiyyeeffachuu danda'uu qabdu jechuudha. Kana hoo jennu waan har'a karoorsite har'uma milkeessuu danda'u, waan har'a karoorsite har'uma hojii jalqabuu danda'uu qabdaa jechuudha. Boriif waa kaa'uun guyyaa har'aa ajjeesuudhaani borii kee gaabbii keessa akka galtu si taasisa waan ta'eef yeroo kee kabajuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Wantoonni torban amma isinii ibse kun jireenya keessan keessatti ganna kana yeroo amma qabdan kanatti fayyadamuudhaan yoo haalaan irratti kan hojjettan ta'e bor nama ogummaa barbaadamu qabu ni taatu, nama yeroo isaa haalaan fayyadamu ni taatu, nama wantoota garaagaraa addunyaa kanarra jiran kitaabolee garaagaraa dubbisuudhaan dandeettii isaa hamma yaada isaa bal'ifachaa deemu ta'uu ni dandeessu. I hope viidiyoon kun isin fayyadeera jedheetiin amana. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuudhaan akkasumas immoo isin ganna kana maalitti akka jirtanii fi maal hojjechuudha akka karoorfattan comment section jalatti naa barreessaa. Haga viidiyoo itti aanuun wal agarrutti waan gaarii isiniif haa ta'u.